hundinuu jiruu mataa isaa jala haa deebi'u. Asii gabbee kaan ijoollee hojii asirraa iyyuun asirra daangaa namuu hin barata. Afarsoo ol baasii usme namuutu afoo itti asirra waliin jee gargar haa ba'u. Tanaasanii osoo hin jenne ajandaa asuma goolabamuudha halaat. Jara keenya akkanumaan miree karaan bareedaan kanuma. Galgalaa ganama namni gurguddaan kun gaddachee asirraa walitti tarsa'aa oolu wal hamachuu jiruun isaa akkanaa maalii jechaa oolurra afoo inaan illaa waliin jee namuu kana booda jiruu dhuunfaa isaa jala deemu. Ani maaltu isa galcheen jedha ilu ati rakkoon irraa qabda. Aboo chuma ani na galchan ajjeesuun dandeessu bareechasiin dhaga'i rakkoon irraa qabda ati ilu wasiin jedhee jira. Rakkoon asirraa qabu afarsoo ajjeesuun dandeessu atillee ajjeesnaan dhaga'i jettee jirta birrii kafalaa ajjeesaa jette ajjeeftee akka gosaatti si gaafan. Allaqe. Ajjeesaa jenne boleessoodha. Afarsoo kana booda waa ta'ee akka gosaa si gaafan gosa wal gaafatu. Ila dhageeffadhu anaafatu ajjeesaan jenne tokko farra. Sila viidiyoo kee jira bara Ahmad. Viidiyoo kiyya fidi kanaan hin haasa'in ati nama guddaa mi abboo. Kuna viidiyoo keetu fi dalaydee bara maal kana si mul'isa. Viidiyoo an dalage awwaan dubbadhu keessatti hafarsoo naa barbaada bakka inni jirutti naa qabaa jedhe malee naa ajjeesaa jedhe. Ajji geessodha. Bakka geessu san giseessani ka giseessanitti afarsoon du'e. Waan goonu keessaan murteessina waan goonu keessaan murteessina jechuun kun maali birriin nama qabsiisuun ati fakkeenyaaf siif afarsoon tokkoo miti ati biyya guddatti jirta ati Jarmanii jirta afarsoon biyya biraa keessa jira. Mee amma fakkeenya si gaafadhu eeshi na gaafatteemi dhuftee na arrabsite ansi wajjin rakkinni akka jiru hin beeku akka ati na rakkoo biraatiif na barbaaddu hin beeku gaafa xilaatummaaf taate keeka bishaan bahu kiyya dhadhaan bahu san rakkoon qabu uummata akka rakkisu haga dandeenyeeni waluma mokorra tokko jedhi mokoraa miti anamma annaman tuqu anillee sintuu baralu ilu bakka du'aati labsitu sanitti arralleetee silleetee fakkaattota keelletee ijoollee naannoo kenna nama du'a namarra rabsu ka biraatu dhiise nama ofirra du'a rabsuuf deemu walin dhiifnu akka sooshaal miidiyaatti miti akka lafaatitti walin dhiifnu adisiimaan akka biyyaatittu yoo si balleesse kabajaan himatta yoo natti hin balleessinatti ati du'a labsitee nama naafidaa qabaattu lubbuun namaa lubbuu hoolaati miti obboleesso teeti biyya gaarii teettee jechuun biyya Jarmanii qaldiin akkasii hin jiru waliin himna sararree anaafatti waa ta'e kootu na ajjeesi namni biraatu haa ajjeesuu siin jedhan waan biraatu namummaan biraatu kanuma si hime namummaan biraatu wala si haa ajjeesuu haa dhagayuu jedhu wanni dubbannu maal beeyta namni haa dhagayuu. Waan ati dalagaa jirtu akka sirrii hin jiru. Ila dhageeffadhu. Sintuu hine an tokkoffaa sintuu hine situ dhufee na gaafate. Gaafii si gaafadha. Hafarsoo ani maatii isaa keessan seenne jaartii isaa keessan seenne waa'ee maatii isaan dubbanne. Isa dhuunfaadhaan waa jedheeni gurbaa ijoollee walloo morma kutaa jedhee arrabsee hafarsoollee arrabsee biraa bayyar. Maaliif arrabse? Gaafii si gaafadha. Maa arrabse? Eenyu? Isatti tuqe maa arrabsita afarsoon lola kana keessa hin jiru atu hin jiru. Lola jalqaba arrabsita yeroo maraan arrabsita yeroo maraan arrabsita. Walloo wajjin maaliif labsitan jedhee dubbadde. Isaa miti barkeessa hin jiru yeroo baay'ee fakkeenya waliin arga laayifii irratti itti deddeebita. Itti deebitu waa'ee maatii keessa sagalche. Sanaan hin beeku waan irra loltanii achi wal geettan. Ani waa bira jira wal loltan. Jaartiin ta'e akkasii marreen kee akkasii ani waan wanni haasa'uyyuu naan galle booddee waan kana miira keessa na galche. Fakkeenyaaf ati har'a yoo fuutee haadha warraa qabaatte maatii kee waan ati hin qabne yoo namni siin jedhee maal jettee nama sanii deebista fakkeenyaaf ati. Ahmad rakkoon kee maal beeyta? Rakkoo kiyyaa miti miidhaa akka keetii. Dhaga'i lolliin ka'a. Yeroo lolli ka'u biyya Jarmanii teettee waggaa 100 waan amma namni lafarra nama wal harkisu wal ajjeesu dhiibte waan nama biraa haasa'u. Gaafa san namni illee muufataa jechuudha. Waan keessa jiru an fakkeenyaaf dhaga'i jecha siin jedha waa'ee lolaatu siin jedha yoo amma farsoon keessa jiraate atiin jira jettee an ammoo hin jiru siin jedha an abbadii qaba an waan akka hin jirre beeku hin jiruu siin jedha yoo ati ammoo dhuftee itti dabalte maqaan isaa qaraa waa tuttuqaa miti yeroo lamaa sadi himatee ishee akkam goota amma siimate yeroo lamaa sadi itti deddeebite lola kana keessa kan inni hin jirre itti deddeebite walaloo baafteer dhiira garaa kolee walatte qaama golee jechuun maal jechuudha. Kuno dheessite mana seente jechuudha. Lolli jalqabaati bagammaa sun hin jiru. Wanni akkasii hin jiru. Fakkeenyaaf agaarfatti kubbaa sii taphatu kubbaa keessatti namaa wal lolte yoo nama tumte shaffila kubbaan biraa yoo jiraate shaffilatti illee namni yoo wal lole Ahmad itti gaafatamuu hin qabu. Agaarfaallee ka biraati lolli ka shaffilaallee ka biraati.
Igala moo singal garagaraa jechuudha. Dirqamaati lola Itoophiyaa keessa namni wal lolu mara Ahmadin gaafatuun qaban ka gaafatu yookiin gaafa tokko tiima wayiitii wal lolti. Namni kenna kamii yaada ko. Moo nu deebi'ii nu rabbashii nama nu loli. Kasi aaree mucaan kanaafi jechuudha. Because dalagataa jira waan beeknu dhiisaa lola kanarraa jenna namni akka tasaa qaduraa wal lolee miti. Ofirraa dhiisii jennaan keessaa bahe guyyaa mara yoo abbaan barbaade deemee lafarra nama argisu. Wanni afarsoo yookiin fiigee namni wayii dhiyoota nama lafarra argifne ijoollee arge. Hara afarsoo keessa jira. Deemtanii yookiin nama wayiin tuyxanii wannummaan nama dhuftanii nama qabatanii hin jiru. Mucaan kasi muufateef sani ati nama sooshaal miidiyaa fayyadamu. Dhuftee uma argita fiigdee yoo keessentu yeroo lamaa sadii simateera. Ani kijiba siin jedhaan jiru siin gaafatu. Mucaan kun maal narraa barbaada yeroo lamaa sadii wallaahi simateera mucaan kun. Kana malee illee asiin durallee lolliin ka'u. Dhiiseeren lola jimmaa fa'aa jira lola meeqa jira lola sanniin keessaan jiru waggaa meeqaa dhiiseera. Yoo fiddee dhuftee ammoo itti maxxansitee jirti namni maqaa kiyyattu qameedhee dubbata erga dubbate ammoo gabbayee waasiin jedhe eega namni waasiin jedhe ammoo maana tuqan jedhe eega si tuqan ammoo nama ajjeesaa atu jedhe nama biraatii walitti dhuftaa jechuu barbaadeeti kabira kanuma dubbin. Maal rakkoo qaba bara ilu namni kamuu kophaa jiru hin jiru ati gara feete yoo dhufte si galtee dubbiin. Kanumaanillee kanuma siin jedhe nama ajjeesuu hin dandeettu dhagahi nama ajjeesuu hin dandeettu namni martuu nama qabaa lafaan baane nama ajjeesattee yoo dhufte. Bakka biraa hojjeessaa jettee jirta laayii birra nama naa qabaa jechuun akka horii soyitee maa inni gayyaatanii wani nu boottaniif ol deebitanii ammoo nama arrabsaa jirtan. Galdiin guutuu walitti qabdanii oobaa jirtanii fakkeessaa kanan jaalladha. Gaafa awwala gara furmaataa yaane ani tokkoffaa haasaati walii ooftu ani ganda namaan tuune kana viidiyoo kiyyarra deebii dhageeffadhu yoo ganda namaa tuqe achi keessa kootu na gaafadhu an ganda takkan tuune ijoollee shaffilaa an nama takkallee hin beeku biyya kanattillee argee hin beeku nama sooshaal miidiyaa kanarraallee nama shaffilaa nama uummata ajjeesaa jirullee hin beeku maaliif akka dubbiin kun sitti dhufe annaan galle hafarsoon shaffila yoo taate hin beeku an fakkeenyaaf. Sanirraa kaatee waan kana jette naaf hin galu. Hafarsoolleen sanirraa ka'ee akkasii jedhe naaf hin galu. Waa'ee kan beeyin amma maayee mataa artare amma beeka amma maayee mataan jirtu jaarsite mucaan tokko ka shaffilaati jettee mataa artare. Hafarsoo maayee mataa. Akkas jedhe hafarsootu ijoollee shaffilaatii jedhe. Ka haadha warraa kee akkas godhe daa'ima walaa ijoollee shaffilaatii hafarsoo jedhe. Ani saniin alatti ijoollee shaffilaa takkatti iyyuu biyya kanattillee takkaa wajjin haga Jarmanii rabbi na fidellee ijoollee shaffilaa takkaa argee hin beeku. Lammaffaa wajjin leen hin jiraanne miidiyaa kanarratti illee ijoollee shaffilaa lola labsitee ijoollee Suudii dararaa jirtu taqabaa jirtullee ta'an beeku hin jiru. Kun ammoo dhugaan jirtu kanuma. Sagalee kiyya guutuu irra deebii dhageeffadhu. Dhimma hawaasaa keessa nun galchin. Lammaffaa irratti mucaan kun dhufee maatii kiyya tuquu isaatiif naa barbaadaa naa qabaa jedhee jira kan. Amma sii godhan. Ooy amma maa sii godhan sii qabanii. San gaafa inni qabame kaa murteen. Oo ati maali ka nama qabsiifu? Ana ilma namaati ka natti balleessee na xiqqeessee namni yoo na qabanii maa sii godhan. Hin dhaadatta ammallee biyya osoo jiraatee daqiiqa fuusa. Sila Itoophiyaa tana teetuma seetaa qo'atu. Itoophiyaa obboleessa kiyya. Akkuma namni biraa keessa paaworii hin qabne mootummaan nama doorsisu asiin birrii nama doorsisu waan akkana kana ofirraa dhiisa. Dhugaa asiin jedha. Iluu gudi sirrii takaa fakkeenyaaf. Ofirraa dhiibe. Fakkeenyaaf ati amma Ameerikaa keessa jirtaami. Kanarratti waliin galu. No an nama qabsiisan jedhu takka. Birrii qaba nama qabsiisaa nama taa'ee Anaafata biyya tokko keessa jiraannee jecha kana wati naan jette obboleettii dhagaye waasiima poolisaa si dhaabuu danda'a dhagaye waasiima dhagaye namaa wallola naman arrabsaa oola si caalaa qataa amna arrabsan jettan kan takkaa nama naa qabaa miskiina Itoophiyaatti yookiin biyya wayiitti na ajjeesaa yookiin qabaa naa fidaan jedhe diktaatarummaa guddaa kun awwalumaa sirrii miti bakka jireenya gaarii jira ana abbaa fedhe waa godhaa mootummaa fa'aa beekaa biyya daqiiqa fidee nama qabaa biyya alaati illee birriin nama qabsiisa ani jedhee hin beeku takka sooshaal miidiyaa irratti hin dubbadhullee maaliif maal naa godhan biyya akkaayina Ameerikaan nama tokko wallolee haadhatii arrabsaa oolanii bara caalan arrabsaa oolanii waggaa meeqa takkatti bajecha takka sii jedhanii asumaa utaalte uhuma keetii dubbii isaa jirta bal'isaa harka akkanuma siin jedhan ofirraa waan akkanaa dhiisii. An tokkoffaa biyya keessatti wanni biyya keessatti osoo jiraate seeratti dhiyeessa jedheef namni biyya keessa jiru nama bakka jiraatu beeyta. Qaama seeraatitti himannaa itti bantee kassaftee nama hiisifta ragaa wajjin. Fakkeenyaaf as keessa osoo ati jiraatte si kassasuu danda'an har'asi. Tokkoffaa irratti ragaa. Yoo akkasii atuu kaffafamuu dandeettaa jechuu barka nama ajjeesuuf.
nama si kasasu dhaban malee. Egaa seerri akkanaa jiraata atuu Jarmanitti kasasamuu qabda nama ajjeesaa ka jettee labsaa turte akkasi. Usmiyya baaliyoon na galchisiin jedha. Aboo namni mudeetaraa kun wal galchiti wal asii gabbuufti amma booda mudeetara kiyya guutuu isinirraa guura. Sii galee miti nama yoo ol galchitan hin buusina. Kana na buusaa kana dubbata. Amma laalla iluu maaltu jira beeta? Hamzaa jeetillee ni jirta. Carraa takka Hamzaa jii kana kenname. Akka awwalaa ta'e keessa jira. Dura ragaa xara turellee waan ta'eef mee Hamzaati waan kana namoota hurgufatee fixatu jeetumaan callisee ammaan tana namoota waan isa keessa jiru hurgufatee kaanis maal jee qabbanaa hin gaafatu. Afarsa ol baasaa eenyuun na buuse? itti deemtan qoytan bu'aa. Afarsa ol baasaati abooyaan illaa waliin jee namoota hara jiruu isaa deebi'u. Haraa gabaabaa yaa'u bareedaadha. Kanarra ta'anii galgalaa kana akka dubartii namni gurguddaan kun wayyaa jira nuyi warri mana bani maa inni sila maa ganama darbaa ooltan. Amma muyitii godha gaayis hundi keessan mudeetara irraa guuraa nama hundarraa yoo. Okay, anillee akka mataa kiyyaatti wanni jechuu barbaadu tokko namni tokko wal lolleen duraanuu jira garuu immoo ajandaan kun o'ee gara biraatti deemaa jira. Siigalee amma culullee miira keessa gabbaa'eetiniin dhukaasa bane afarsaan deebisee rakkoo jira kana lamaanii amma silaa karaa tokkoon bakka tokkotti ilaalama dhufamee jechuudha. Afarsaan daqiiqaa muraasa xiqqoo waan biizii jiruuf naada waleetiin ture inni dhufaadhaan jedhe asii hanga afarsalleen dhufee jedhu yaada keessan tartiiban amma arraba dhiisaa namni hunduuyyuu ani beekaa walit dhiisatiin ture hunduu argufatee hageessu maaliifi kun amma jarri hundi isaaniitu waan garaa qaban geeffataniitiin jiran kana booda namni wal tuqu hin jiru kabajaadhaan tartiiban haasa'ee rakkoo jiru san furre jechuudha. Akkanuma kana miti. Kanaafuu tartiiban itti fufa Ahmad Curullee asumaan gaafii hawaasni illee si gaafataa jiru gaafii ani illee sirraa qabu. Afarsaa waggaa kanallee ni beekta gaafa lola walloo irra ture san nattuu himatee dubbateetiin ture. Afarsaa yaabada bukkicha yaabada akkasi situ ijoollee teenne gudeechisiise maqaa arsii nyaatta jettee arrabsaa turte gaaf sanillee hin callisee bara sanayyee rakkoo miti rakkoo naa madda rakkoo kana gartee akka marattu waliif faalamneeti jedheetiin hin callisee baran ammoo anaa nagayaan garee imoo keessa galee quraana qaraasaa jiru tokkokkii laayivii guutuu cufadhee irraa badee hawaasii ilaalu dhiisee miseenjara keessatti galee osoo waa takkan argee viidiyoo rikoordi godhanii natti erganii jedhaatiin ture. Ati maaliif gabbaatee arrabsite afarsa? Akka inni ajandaa kana keessa hin jirre hin beektamu hin beektu. Ahmad Curullee si gaafanne. Afarsaan arrabsine boleesso dhageeffadhu akka itti haasa'e qabaan. Muhammadii nama dhufe kuni akkuma afarsoo kanaan duraati. Ummata walloo fidaa qalaa jedha malee ofii isaatii mucaan kun waan kana godhuu hin danda'u. Jeequmsa kaasee ummata ibiddatti oofuu deema. Ijoolleen teenna waan kana keessan galina jedhee dubbaddean. Waan biraa arrabni biraa maaltu jira? Ijoolleen. Wayita godhu Muhammad. Hayya. Okay. Ati hafarsaa albaatii akka hafarsaa albaaticha sanii maalii garaa okolee hullatte kaamu goleen jetteetiin akkasitti itti geerartee hafarsaa hin arrabsine akka jette. Namni gaafa waliin dibu bara. Dhageeffadhu usme afarsoodhaan nan arrabsiin jedhee ni jiraan. Na arrabsaa araan namni kamuyyuu polotika irratti abbaan fedhe dhukkeen irraa kaasa deebiin deebisuuf. Achi dabree namni maatii namaa keessa galee maqaa gasga'u san namaan hin jedhu. As bahee Ahmad irraa dhukkee kaasee na qaxaqqaxee akka fedhe onna darbee ganna darbee onna biraa deeme anatu tuqee anatu waa jedheeni haan arrabsu. Garuu inni anaa miti ka inni waa jedheen achi dabree maatii kiyyatti taree haadha warraa kee akkana ilmoon ta'e akkasii maarreen akkasii jedhe. Akka tasaa ta'e ammoo maqaa isin jalaa dogoggorame intala shaffilaa ta'e isin jettan mucaa shaffilaa nama shaffila jedhamu waggaa 12 argee hin beeku. Kanaafuyyuu anni na arrabsu mirga qaba. Waan ani isaan jedhee arrabse irratti garuu ani isaa waa'ee isaa irratti kamiira keessa na galchee irriba na dhoorgee ibidda na qabe dhimma maatii keessa seenuudha. Maaltu dhimma maatii kiyyaa keessa isa galche? Gaafiin kiyya ijoon bakka kana. Okay. Ati hafarsaa ragaxaa hafarsaa hin beektamu hin beektu. Kana duraayyuu haadha namaa xiqqeessaa ture mucaan kuni akkana xiqqeessaa ture yaa ture. Isa oli namni martuu na raggaxaa oolaan na raggaxii jedheenii jiran maaltu achi dabree ammoo waan akkanaa jechisiiseedha malee na raggaxinii jedheenii jiraati maal gaafii baay'ista. Amma laal tokkoffaa irratti namni gaafa wal arrabsudha walitti hin dibu
miira keessa galtee atillee ragaxamte innillee deebii wanti deebiseef qaba garuu immoo akka inni gartee yaada isaatti kakaase malee wantoota inni gartee itti dhimma walitti bahattanii waan kana walirraa geettan ragaxaa kana walirraa itti kufsiiftan innis ni qaba addatti jechuudha. Si galee ni dhufa daqiiqaa muraasa booda hanga inni dhufu carraa itti kufi ilu. Galatooma ana akka obboleessaa yoo gorte rakni marraan qabu akka obboleessaatti illee warrabse jechuun takka takka namni yoo tuqee yoo gorfatu. Garuu akka Ahmad deemu akka sirrii miti maaliif akka inni godhatan kanumaa kanarraa amma dubbadhee dhugamaan afarsaan simatan akka jibaa miti bar simatee dura mucaan kun maan adda deebi'a silaa numaallee goone santuu inni mucaan kun yeroo